Hayyee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii keessummaati. Qophii keessummaa keenyaatiin adde Hayaat waliin jirra. Adde Hayaati dura teettuu yookaan dura buutuu aksiyoonii Heeraanii fi hundeessituu aksiyoonii Heeraanii kan taate. Kana duras Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa irratti si'a garaagaraa dhiyaatuuni dhaabbata aksiyoonii Heeraan beeksisaa turteetti. Adhallee aksiyooniin Heeraan maal irra jira, eessaa ka'ee eessa ga'ee jira waan jedhu maamiltoota yookaan hordoftootaa fi yookaan akkasumas namoota aksiyoonii kana sheeris ta'e waan tokkoon keessa jiranii fi appideet godhu yookaan eessa irra akka jiru himuu fi asirratti waliin dhiyaannee jirra. Adde Hayaati atillee sagantaa kana irratti waa'ee aksiyoonii Heeraan ummataaf ibsuu fi heeyyamamaa taatee asirratti dhiyaachuu keetii fi horii bulii deeban jedha. Anara Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa baga nagayaan dhuftee siin jedha. Hayyee galatooma Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaani. Yeroo baay'ee nu gargaaraa turtanii akka beeksisa aksiyoona kennaa asirratti hojjennu. Ulfaadhaa hora bulaa galatoomaa jennaa galata guddaa qabdanii nu gargaaru. Hayyee atillee horii bulii siin jedhaati. Yaa'u namoonni garaagaraa yeroo garaagaraatti dhaabbata garaagaraa yeroo hundeeffatanii gama miidiyaatiin dhaabbanni isaanii eessarra akka ga'ee jiru uummatatti beeksisu. Namoonni tokko tokko akkasumas ibsaa waa'ee san irratti kennu. Dhaabbanni Heeraan eenyu akka ta'e kana dura waan uummataa beeksifnee jiru viidiyoota garaagaraatu jira waan tureefi amma irra deebiin dhaabbaticha ibsuun hin barbaachisu. Dhaabbatichi yookaan aksiyooniin Heeraan kunini namoota haarawaa ta'aniif kaayyoon isaa maali immoo eessaa ka'ee eessa ga'ee jira waan jedhu dhiyaatu. Kaayyoon isaa yaa'u nu biyya alaa jiraannee nigdeen hojjennu achitti yoo dhaqnee ilaallu uummanni keenya rakkoo baay'ee cimaa keessa jiranii waa'ee fayyaa irratti ispeeshaalii waan adda addaa nyaataa dhugis bilaa zamanaawii ta'e kana hin qabani. Maaliif wanni kun achitti hin hojjetamne diyaaspooraan baay'ee gargaaraa yoo rakkoolleen galle jedhu. Maaliif sheerii xixiqqishuu mana bitannee uummata kana isaan gabaarraa dhaqanii waan bitatanii dhabanii. Waan qulqullaa tokko dawallee yoo ta'e waan adda addaa waan biyya alaatii galuu irratti maal hojjenne ka jedhu yaada fudhee lafa ka'e yaanne yoo duraatii lafa ka'eetiin nama 20 barbaadee argadhe fedhii narratti hirmaatanii bakka hundeessaa taanee jalqabne jecha aksiyoona kana banne. Alaamaan isaa inni ga'u deemu gargaarsaa ofimmoo biizinasii. Gargaarsa wanni jennee yaamnuu fi namni kenna gabaarratti waan barbaadan argata waan qulqullaa'illee baay'een argamu waa ganoo argamullee ol ka'a baay'iseeti kuni akkan hin dhalanne nulleen akkan kasarre isaanillee waa ganaa akka ittiin guddannetti maaliif diyaaspooraan namni biyya alaa jiru kuni waan xixiqqishuun binnee kanan goone ka jedhu waan ta'eef biizinesillee nullee waan xiqqoo irraa arganna. Nus akkan kasarretti isaanillee akka miidhamnetti waan addunyaarra jira gabaarraa alaa binnee galchinaaf jennee murteessinee hayyama mataa kennan baafnee har'aa dawaan jalqabuuf hayyama dawaa hunoo baafnee fidnee ka impoortii ittiin goonu waraqaan nu bira jira. Fakkeenyaa fi hayyamni kun baay'ee murteessaa tokko turuun qabu. Har'a yoo ittiin ajanye ji'a 2-3 dawaan biyya keenyatti bu'aa jecha tiraanspoortii fudhateeti. Kun immoo uummata Oromoo irratti eegaa jirra. Nuti baay'eellee hin lallabini addaan baasellee hin himini kana alaamaan kennaa jecha. Bareeda dhugaa kaayyoo kana durallee irraa dubbattee jirta. Dhaabbanni kun namoota meeqa of keessaa qaba? Namoota meeqaan hundaa'ee jira? Immoo biyyatti maaltu hojjetamee jira? Biyya alaa kanatti immoo maal hojjetu jirtan? Ka hundaa'een nama 20. Nama 20 keessaa namni 7 kore'ee 3 immoo kore'ee hedduu jedhama. Yoo koree waa balleessite yoo seeraan hin dalagin warra jala bu'eetiniin waa hundaafuu akka jaarsummaa akka seerallee ta'anii nu jala bu'an jecha. Namni 20 kun
buusii buufnetiin kuma 200 bicha baankii kennetiin aksiyoona kana jalqabne. Gin wanni kun ittiin deemamu yoo xiqqaate gara miliyoona 510 ta'uu qaba jalqabne isaatuyyuu dawaan bichaa galchuufiyyuu. Garuu amma hundeessituu ta'uu fi miseensa ta'uun addaan miseensa jechaan namni addunyaa kanarra jiru miliyoona namni hundi bitatuu hin danda'a sheerii kana. Hin bitatanii ganzaba bitatan kanaan dawaa galchinaa jecha. Garuu nu hin hundeessine malee nu waa takka birrii 200 sanii ol namni baay'een buusuu danda'u nu keessa hin jiru. Hundi isaanii hojjetaa mangistiiti. Akkana maastersii uumama namni qabu nama jaamu torba nama tokko bicha naggaadhe nu keessayii. Kunnin immoo namuma jiruma iddu galeessaa waan jiraatu ta'uuf nu humna uummata onnanneeti ka jalqabne baankii liqeeffatuun innu baankii yoo liqeeffatan tirfii baay'ee qaba san kafaluuf dirqama ulfaatuu ta'an danda'a wanni nuuf hin biyya alaatti yoo galchinu wuddii ta'uu danda'a. Kanaaf yoo namni baasii akka nu kasarres akka isaanis hin miidhamnetti sirritti jala buunee hojjetuu fi jecha akka jalqabne humna namaa hedanne. Lammata immoo amma biyya alaatti maal hojjetan ka jette biyya alaatti ka hojjetaa jiru amma beeksisa godhaa jirra amma fakkeenyaaf hawaasa Oromoo Osloo wal ijaaraa isaan laayinii isaanii keessa seenee suuta itti himaa jira akkuma ammoo miidiyaa godhu kanatti. Waraqaan hayyamna kan harka gaheetiin an rakkataanii jiru namni baay'een quban qabu jedhee yaada. Maaliif as keessaa maasa waliin funaantaa maal barbaaddaa naan jedhanii na gaggaafataniyyuu. Kanaafuu amma kun miidiyaa kanarratti amma ka hojjennu kun ibsa gaarii isaanii ta'a jedhee yaada. Faabraarii kanarratti amma hunu biyyilleen dukkanaa bara doomu cucaa namni baay'een dhufuu dhabuu danda'a. Faabraarii keessa pilaanii qabnaa walgahii yaamnetiin sirriitti ibsallee kennanii namni illee haga aqimii danda'e sheerii akka bitatu jecha. Kanumatti itti fufee sheeriin kun yoo bitamu ganzaba baay'ee miti. Amma fakkeenyaaf jalqabni miseensi tokko ka bituu danda'u 5,000 Itoophiyaatiin irraa haga miliyoona 2. Kana keessa abbaan haga fedhiin bitata. 5,000 biyyaa jechaan birriin Noorweej kama 500 jecha. Kana daa'imni irra dhalatee illee bituu hin danda'a maatii yoo barbaade jecha. Kanaaf kanaan immoo amma fakkeenyaaf namni tokko yoo 500 saniinuu yoo bitu 5,000 saniinuu yoo bitu bakka 4tti qoodama. Tokko arfaffaa kafalan amma fakkeenyaaf tokko arfaffaa jechaan 1,250 bichaa kafala. Hojii adeemsiftuun immoo ka 50 kun gara 5% 5% jedhama. 5% 5,000 jecha. Harka 75 kan ammoo adadan waan hojjaan kenna gana hospitaala guddaa riiskii hospitaala akka afaan biyyan jirru kanatti Noorweetti ijaaruu hennu kun waan jiruufi haga piroosesii sanarra geenyu namni xiqqeessillee ji'a 2-3 akka kafalutti akka haqimii namaa hin miine akka namaa hin jarjarsinitti suuta amata 3 keessatti kafalee fixuu hin danda'a. Garuu namni biyya alaa kun haqimii waan qabuuf tokko arfaffaa amma kafalanii yoo danda'an ji'a yoo nu darban nu jala bu'anii waan hojjennus yoo nu laalan hojjaa gaarii hojjennaa jedhee yaada kanuma hangadee karaa. Bareeda. Namoonni tokko beektaa amma kan akka karaa dhaabbata garaagaraa irraa namoonni waan garaagaraa shakkii qabaatu. Isa kana yoo jedhu dhaabbata keessan aksiyoona heeraan shakkan jechuu kiyyaa miti. Namoonni hedduu aksiyoonii kanan gurguranii sheerii gurguru jechuudha. Sheerii kana erga gurguranii booda erga hojiitti dafanii kan hin seenan. Namoonni waan kana ceemuun aksiyoonii keessa seenee sheerii bitatu ceema namni alaa kuni. Isa kana irraa isin akkami maal kana hojiin keessan kuni ariifachiisee waan hojiitti dafee eegalchuu qabamoo maaliin maamila horatanii maamila horatu yookaan namoota sheerii bitanii argachuu fi maal akkamitti hojii karoorri keessan maali? Amma nu karoorri kenna fakkenna fi indoom amma silaa gizee dur binneetumaan callifnee amata amma Novembarii 2023 jalqabne nu wanni kana bituuf jecha hojjaa jalqabuuf. Kana mataa kiyyatti uf miidhee baasee magaazina kireeffadhee makinaatum haqimiin ganzaba kennaa saniin ga'u ganzabni sun dirqama bilook akkaawuntii keessa ta'a sunillee tuqamuu ba'uu hin danda'u. Hojii adeemsiftuun ta'e na baay'ee xiqqishu turte gara 100,000 geettu.
keeshii kiyya baasee magaazina kireeffadhee hayyama kana baasee dhiyeessee ammoo jarjararra jira hayyama kana akka deebanii harkaan fudhanneef yoo xiqqaa ta'e herreega qaba. Gara miliyoona 2 kan itti dhume baasin amma sararatenyaa 2 qabna farmaasistoota. Warra beeksisa nu hojjetu nama 2 qaxaraa irraa barreessitu takka qabna guyyaa guyyaan hayyama yoo nu baasan aballi kafalaaf warra Addis Ababa deddeebu kana as taa'eeti. Baasii guddaa kana kasilaa taa'ee sheerii bitee sheerii eega birrii arganne booda hojjennu mataa kiyyaan hojjedhee fixiyaan. Findhee waraqata kana harkaan gaannee takka 2-3 jennee har'a yoo darbine torbaan keessa har'a yoo darbine ittiin birriin xiqqishuu ajajuu nu geette birrima xiqqoo tanaan dafnee dawaa ajajuu barbaanna jecha hojjamatti seenna. Kuni akka sanillee miti tokko sani. Lammata immoo hojjennee yoo every June sani irratti jecha afaan kennan saneen eenyu jedhama. Junii akka faranjiititti atinaa hiikee akka ormfaati. Isa sana irratti yoo maraa herreegni amataa hin hojjetama. Tirfiin namaa hin laalama. Abbaan barbaade birriin kee achuma taa'ee itti naa eedamu yoo jedhellee itti eedachiisanii yookaan immoo otomaatikaalii tirfiin argate amata keessatti akkaawuntii isaatti galchinaaf. Tirfiin kee gana baasii kenna wacii kenna ka kaampaanii shaffannee ka sararatenyaa shaffannee tirfii ilaallee tirfiin kee gana jennee erginaaf jecha. Indegana ji'a 3 aappii hin binna jennee annaa aappiin kun akka nu dalagamu namuu aappii sana akka qabaatee keessa seenee oodiitii kenna. Ji'a 3 baasii kenna wacii kenna tirfii kenna kisaaraa kenna online irra kenna jecha. Tokko sani. Lammata immoo amma fakkeenyaaf biyyuma jiru Noorwee kana keessa xiqqaatiin nama 3 na barbaachisa. Nama 3 yoo 4 akkana nama jaaramee waan kana jala bu'ee birrii meeqa bahee birrii maal hojjetaa jirraa informationii fudhatullee nu barbaachisa. Akkuma sanitti Kaanaadaa Austraaliyaa addunyaarra nama jiru hunda biyya biyyatti nama nu barbaachisa. Namni kun biyya ofiit irratti biyya jiran irra nu hojjetanii ganzaballee jala bu'anii uummatattis informationii in the month in the week hin beenu akka isaan murteessanitti uummatatti birrii baay'uuf waan ittiin hojjetaa jirullee informationii nama kennu qopheeffannaa jedheetini yaada. Kanaaf amma tokko asumarraa biyyuma jiran ollaa mana ofiitii jalqaban jedheeti asuma Noorwee jalqaba dura darbiinsa kana jedheeti. Kaan immoo yaa biyya irratti jarrummaan ammaas jalqabe kun informationii yaa miidiyaan ka ture online irratti haasofnee gurmeessinee akka irra hojjennu barbaada. Yaa kanuma kennaawwata akka xirixaareen qabu jecha aniif isinillee qixuma beena waan sheerii kanaa fi waan dalagaa kanaa gara fuuldura rabbeedha. Tole ulfaadhu akkuma ati jette maaliif si gaafadhe gaafii kana namoonni sheerii waggaa 2-3 dura gurguranii haga har'aatti hojiitti hin seenne waan jiruufi namoonni biyya alaa kun sheerii bituu irraa ceemaa jira anumaayyuu dabalatee waan ta'eef wantoonni akkasii waan jiruufi shakkii kana hambisuu fi jedhee si gaafadhe dhageeffatoota keenya akkuma dhagaa jirtanii wantoota sila dhaabbata gaafa sheerii bittanii sheeriin gara aksiyoonii heeraanitti dabalamtanii piroosisii deemamuu qabu hunda akka Aadde Hayaat jedhaa jiranitti piroosisiin hunduu dhumatee jira. Qarshiin aksiyoonii kana yookaan sheerii kana ittiin bitattani kallattimaan gara dawaa galchuu fi hojii karoorfatetti deema jechuudha akka dura buutuu yookaan dura teettuu dhaabbatichaa irraa dhagaa jirtanitti. Kanaaf namoonni sheerii kana bitatuu dandeettani akkuma jedhamaa jiru sheeriin tokko irri diqqaani birrii 5,000 Itoophiyaa irraa kaasee haga miliyoona 2 Itoophiyaati jedhama. Jidduu kanatti akkuma Aadde Hayaat jedhaa jirtu namoonni sheerii kana bitatanii al tokko ni miti kaffalamu yeroo akka dandeettii isaaniitiin adda kukkutanii ji'aanis ji'a 2-3nis waggaanis waggaa 2-3nis haga dhaabbatichi kun jiru kaffaluu danda'ama jechuudha. Kanaaf namoonni sheerii kana bitatuu dandeettan bitadhaa isiniin jechuu barbaanna jechuudha. Mee yaa kana durallee irraa dubbannee jirra kaayyoon isaa badhaadha. Kaayyoo isaa kana badhaa gaafa duraa akkuma namoota nyaataanis jira gara qorichaatiin fayyaa mana yaalaa mana barnootaa akkasumas agriikaalcharii yookaan qonna irratti illee hin bobbaana jettee turte kana dura gaafa
dhaabbaticha kana sirriitti beeksistu. Mee amma isaan itti yaadame san keessaa kamtu milkaa'ee kamiin gara qacceetti yookaan gara xumuratti geessitanii yaa waan tokko yoo karoorfatan hunda yeroo tokko jalin qabanii tokko jalaa jalqabanii tokko baasaa tokko irraan deemama waan ta'eef amma mee hagam milkooftee hagamin milkooftaniiti hagam inni hojii jalqabuu barbaaddan. Amma nama tokko gorsa gaafannu akkuma jenne kana dawaan baay'ee hatattama biyyatti akka barbaachisu dhibeen daddarbaan baay'ee akka jiru akka laayidaan jiru akka gara deemsisaawwan adda addaa jiru na waan arjantiin kun jiruu fi haga qonnaan bulaa kenna muka ga'utti akka dawaan kun nu dhaqqabu dawaan nu jalqabaa nu jedhani akkuma sanatti dawaa irratti waraqata dawaa kanarra hojjenne hayyama kana amma fixannee amma deebinnee qulqullina katamaa lagiseef ala bahuun baay'ee ulfaata waan ta'eef qulqullina katamallee barsiisuu qabna jenneeti akkuma biyya kana qoshashaa darbuu nyaata adda waan qorqorroo xarmusii adda akka godhaniitiin biyyilleen akka faalamne haa baratanii pilaastikii dhiisanii akka peestaalillee carqirraa akkuma hunda amma fi rimin hojjetan kan akka biyya jiru kana jedhaan amma akka kanallee akka baratan hojjet hayyama fixanne already isallee amma online ajajaan jedhanii kaleessa ijoolleen ajajaa oolte akka waraqanni sun dhufuu fi processitti seenanii kontraata makiinallee isaanuu makiinaa hin qaban ka qoshashaa fageessanii darbanii bakka dhangalaan itti darbamuuf goggogaatti darbanullee isinii kenneenadhanii nu bira dhaabatanii haadaamarratti waan ta'eef biiroon kenna achumatti nu argisiisaa nu barsiisaa nu babal'ifna rakkoo miti jedhanii sanis jalqabne horii immoo amma horii galchuu barbaanne horii faranjii akka beektan aanan biyya san hin jiru uummanni keenya baay'ee dhibee nyaata kwaalitii dhabiinsatii fi nyaata garaa laaffisuu dhabiinsatiin dhibee adda addaatti saaxilamaa isaan hin beekanii amma suni rakkoo nyaatarraa nyaata qibaatiin akka duraanii nu aanan dhuyinee dhadhaa dhuyinee marqa dhadhaa nyaannee guddanne sun hin jiru amma sa'a kanatti. So kun waan ta'eef horii horsiisuuf waan murteessineef qo'achiisaa jirra. Isaan immoo warma mangistiitu qo'ataa haraa nutti illee himan informationii aanan kamtuu baay'ee aanan kennaa akkam qilleensa achi kata qoqameetiin jiraatuu danda'u gizee baay'eef dhukkuba biyya sanii kata qoqamuu danda'u jenneetiin dawuu Afrikaa fi Hoolaand jedhan isaanii ka Hoolaand kun xiqqoon ulfaataa dhukkuballee hin taqoqamuu jedhanii isaaf immoo baay'ee nu barbaachisaa yoo duuba qo'annu. Kana irratti hojjetutti jira. Lammata immoo gabaa keessatti amma fakkeenyaaf namni gullitii jedhanii hoomama qabatanii kama dhoqqee qabu kana dinnichaa hunda ka gurguran kana suuqii akka biyya alaatiitti ka firiijii qabu ka nyaata firiijii keessa taa'u ka firiijii keessa kenne indaganaa bal'aa isaa laallee kwaalitii guyyaa nuun ga'ee tabalashee akka gatamu akkuma biyya kana kan akka hojjetamutti suuqillee jennaan arruma isinii kennina lafa hayyamallee online ajajattanii kottaa nuun jedhanii saniif immoo qophiirra jirraa jecha nu yaadan. Dura amma ka dawaa kana yoo jalqabne wanni hundi nutti salphata tokkoffaa beekamaa dhufna nama beekallee horataa dhufna indegana warri keessatti faayidaa argataa dhufanillee namni hundi waan dhagahuuf waan baratuuf wanna xixiqqoo kana hojjetuuf nu salpha jenneetuma yaa pilaanii kanarra jira yoo rabbi nu gargaaru. Mee waa wayii adda baasuu barbaadeeti namootaaf akka adda ifaa ta'u tokko mangistiin illee nu gargaara isaan waliin hojjannaa jetta. Mangistii dhaabbatichi yookaan aksiyooniin heeraan kun dhaabbata miti mootummaati moo dhaabbata mootummaati? Dhaabbata Oromoo gilluma sabii dhaabe. Garuu wanni tokko amma fakkeenyaaf waan alaa galchinu kana hunda mangistii waliin ta'uu qaba. Biiroo qabanii biiroo isaanii sanatti gorsa yoo dhayitu sii kennan gorsa. Akkana godhaa akkas godhaa waan akkanaatu jira isin gargaara baay'ee nu gargaaran naanni baay'ee galatoomfadha karaa kanatti bakka dhayinee federaalallee naannootti illee karaa kanatti namni dura dhaabatee jiru. Ifa nuu kennan. Sheerii mootummaati jechuudha. Sheerii mootummaan qabnu nu. Isaanii yoo fiduu barbaadanii godhuu barbaadan jedhanii warra baalamoo atiitu nu gorsaa bara. Horiin akkana hin jira. Kanaa yoo galchuu barbaadan hunu baalamoo illee hin qabna gorsa isinii kenninadha malee namni tokko haga amma nurraa bitan jiru karaa mangistiitiin garuu akka nurraa bitan isaan illee hin jajjabeessina. Dalagaan biiroo akka bitu namni hunda akka bitu barbaadna. Gee sheerii mangistii waliin hin qabnu nu haga silaama yoom gurgurree hin gurgurree. Lakki jechuun inni akkasi gaafadhe dhaabbata
Tokkama fakkeenya yoo wantoota amma namaa ifa ta'ee namni itti seenuu qaba. Namoonni tokko mootummaa waliin aksiyoonii sheerii maal akkanaa kana galuun barbaadanii dhaabbata Lakki hin jirru wajjin. ifa yoo ta'e itti seena namni dhaabbanni kun Yaa. dhaabbata miti mootummaati. Miti? Dhaabbata miti mootummaa. Mootummaa humaan waliin tuqu. Yoo Garuu amma yoo waan horii nu hin galchina jenneetiin wanni dhaquu qabna bar gibirnaa dhaquu qabna. Callisnee amma waan lubbuu qabaa tokko yoo impoortii goonu mangistiin beekuu qaba. Dawaa yoo impoortii goonu isaan ayyaama nu kennuu qabani. Indi ganaa waan biyyatti godha. Amma dawaa kana wajanyu nu bakka feene fiduu hin dandeenyu. Isaan biyya fidanii irraa qaban. Biyya isaan bicha liinkii nu kennan haga ammaa Dabuu Afrikaa nu kennanii, Indiyaa nu kennanii, Jarmanii galchuu hin dandeettan. Awurooppaa hunda hin dhoorganii gindawaan isaanii huddee akka ta'e nutti mana wanna hunda. Kaan immoo dawaa adda addaan kan antibiyootikii biyya keessa iyyuu hin qabna. Nurraayyuu fuutanii qooduu hin dandeettanii. Kana sii gorsanitti maal jedhanii hayyama sii kennan. Callisaniiti miti. Saniif hamma wanni nu kana horii horsiisuu barbaannaa, horii galchinee hojjetuu barbaannaa akka faranjiititti asitti horii horsiifnee aanan uummanni akka indalibbii dhugu dhadhaa akka indalibbii argatu hojjetuu barbaannaa jennee gorsa gaafannee jecha warra gibirnaa bira dhaayina hayyama akkana yoo gaafanne. Amma addaan nu baasanii horii argitan galchuu hin dandeettanii. Kan irratti qo'atame hagamma kana biyya kana jedhaniitiin akkasumatti sii kennanii boodammoo hayyamallee nu kennanii jecha nu hayyama biran geenne callifneetumaan qo'atumarra jirraa jecha waa'ee saniititti. Bareeda yaa kun waan yeroon itti deemamaati waan yeroon illee adda baasaati yeroo tokko kana wanti si gaafadhee fi namni beekuu qaba. Namni amma mootummaan nu gargaaraa mootummaan akkas godhee maal yeroo ati jettu namoonni tokko kallattii mootummaa dhaabbata mootummaatti fudhatuu danda'anii kanaaf dhaabbatichi miti mootummaa ta'uu fi dhaabbata mootummaa ta'uu akka adda baaftu barbaadeeti. Dhaggeeffattoota keenya akkuma irraa dhageessanii akkan hubadhetti karaa ogeessaa gorsoolee garagaraattu jira biyya keessatti yeroo heeyyama baafatan karaa saniin nu hubadha. Dhaabbatni kun dhaabbanni aksiyooniin heeraanii dhaabbata miti mootummaati kan namoota 20 hundeeffame. Dhaabbanni kun akkuma afaan dura buutuu yookaan dura teettuu dhaabbatichaa irraa dhagaa jirru rakkoolee saba Oromoos ta'ee sabaaf sablammoota biyya san keessa jiranii fi hanqina nyaataa, hanqina qulqullinnaa akkasumas hanqina dawaalee haga danda'e humna qabuuni gatii madaalawaan dhaabbatichi dhaabbata tolu ooltummaa miti akka hubadhetti dhaabbata tolu ooltummaa waan hin taaneef dhaabbanni kun gatii madaalawaan qorichaalees haa ta'u wantoota dhala namaatiif yookaan hawaasa naannoo keessa socho'an sanii barbaachisaa gatii madaalawaan dhiyeessuu barbaadanii jechuudha. Akkasitti hubadhe. Isinis akkasitti akka hubattanii dhaabbatichi dhaabbata miti mootummaadha jechuudha. Walumaa galatti amma yeroo dura jettu galma kuusaa mana qorichaa kireeffannee dhaabbatichi kun kireeffatee jedhaa turte. Bakka hojii hin jalqabnetti bakka hojiin sun karaa irra jirutti adeemsi kunin qabeenya isin ofafottiin deemuu barbaada isin jalaa hin qisaasessu yookaan isin jalaa hin balleessu. Isa dirqama yoo hin qabaatin hayyama amma si argisiise kana nuun kennan. Kana amma fakkeenyaaf mana keessa firiijii baay'eetu jira. Firiijii baay'ee binnee teempiraacharii baqa waan dawoo barbaachisa mana hunda guunnee ogeessi dhufee mana checkii godhee gibbii checkii godhee teestii godhee wanni achi hin jirre hin jiru amma yoo seente dawaan bicha keessa hin jiru malee faarmaasii istoorii fakkaata. Istoorii biyya alaati malee I think ka biyya alaati illee miti. Kana hunda guunneet ogeessa qaxarreet ogeessi kun dhufee mallatteessee anatu halaafinnata fudhata jedhee faarmaasii ammanni kun maastersii qaba. Tokko digirii qaba. Jara lachiifuu damooza ji'a ja'an kafallaa kiishii kennaa kafallaa. So kana hunda fuunu malee dawaa kana qoricha kana dawaan hin argannu kana neever.
Kana argatuuf nuti ennetuma miliyoona 2 nama nurraa bitu yoo xiqqaate eeguu qabna jecha. Ji'a jaan isaanii kafaluuf kan mulu sheerii gurguruu qabna. Sheerii immoo dhufeetiin asitti xiqqoo dhaadhesinaan maal harkaa qabdaa yuunaan jedhanii. Even baankii yoo gisee takka namni akkuma na beeku rakkoo miti bakka asirraa binnaa abboo ati cinqamte mee hafuura baafadhu jedhanii akkaawuntii iyyuu dhabni kan itti galchinu. Indegana biyya deebi'eet akkaawuntii wanni bane doolaarii banuu qaba ture banee dhufee jecha. So baay'ee masawaatinata gaafata waan hunda ammallaanu malee hayyamni kun nun kennamu. Naagala maaliif namoonni si hubataniif si gaafadhe maaliif namoonni hojii jalqabuu fi heeyyama baafatuu fi yaa dhugaa nan beeka biyya keessatti waan itti hojjettu sana ulaagaa heeyyamichi qabu keessa manni kuusaa qorichaa jalqabaati dhugaadha. Isa osoo hin jiraanne heeyyamniin argamu jechuudha. Kanaaf namoonni isa kana akkasitti akka hubatan barbaadeeti. Inni biraa mee dhaabbanni kun akkuma waliinuu gaafa isin jalqabda irraa beeka deemee asiin bahee jira. Amma dhaadhessuu fi hawaasni biyya ormaa jiru kun biyya kamuyyuu addunyaarra jiranii namoonni miidiyaa kanarra taa'anii yookaan Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa hordofanii akkasumas pilaatfoormota hedduu garaagaraa irratti waan tamsaafnuuf achi arganii jedhanii dhaabbata aksiyoonii heeraan maaliin akka dura dhaabbata akka gargaaran barbaaddaa maal akka godhan barbaaddaa yaada qabdu asirratti dabarfachuu dandeettu. Amma wanni nu barbaannu biyya alaatti yoo duraan indoom dawaa kanaaf wajajuuf nama nu barbaachisa jedhee cinqamee ture. Cinqii tokko hin qabu performaa hospitaala Itoophiyaa keessa naannoo itti hojjetu innurraa guurree achi booda akka isaan nun jedhanitti achuma teennetiin ajanya dawaa. Baay'ee salpha nama baay'ee nu barbaachisu. Namni amma kan barbaachisu nama eenyummaa ofiitiif quuqamu nama biyya ofiitiif nu boru hin deemna. Ijoolleen teenya biyya teenya hubattu. Nuu yoo amma odoo humna dhabneetiin jaarre biyya dheedhee itti boqannu ta'uu qaba biyyi keenya. Amma biyya itti boqotuu danda'an iyyuu miti. Gabarra dhayxeetu waan nyaattu bitattu dawaan argattu mana hakimii sirnaan argattu. Hin beeka namni hundi dhumni keenya baay'ee hir'u. Kana yoo nu jabaannetiin amma kanarratti hojjenne biyyi keenyalleen akkuma biyya namaa ta'a. Nulleef boqonnaa ta'a. Ilmaan teennalleen itti harkifatti hin jaalatti. Waan asitti argattu yoo argatte. Dhaqanii firiijiin isaanii qullaa odoon ta'e yoo banan akkuma biyya kanaa argatan biyya isaaniiti biyya ofii namni jibbu hin jiru. Barataa dhufanii jecha. Hidda kana gadi dhaabuuf nu hojjetu ka qabnu waan kanarratti waan ta'eef uummanni Oromoo ka biyya alaa jiru hundi halaafinnata ofii godheen na bira isaa dhaabatanii narrallee fuudhanii waan kana akka ofiititti ilaalanii irratti haa hojjetan narra hin jira. Boru waan yaaduun beeku yaadni kun anillee jiraatu baadhu akka itti fufu hawwii qaba. Kanaaf immoo uummanni hundi akka waan ofiititti fudhatee irratti hojjetu barbaada jecha xiqqaa guddaaf ka baratee fi kunillee. Isa kana jechuun namoonni sheerii akka bitatan barbaaddaa jechuudha. Sheerii bitatu itti siqaniitiin hojjetuun dirqama kenna hunda ta'uu qaba jecha. Sheerii callisaniituma bitanii nama fakkeenyaaf biyya alaatti ana bicha mucaa tokko bichannu keessa jira Ameerikaa jira. Inni abbaa qabeenyati hin deddeebi'aa yeroo baay'ee bizii gizee nuu kennuu hin danda'u. Garuu waan tokko naannoo jiru sanitti dhaga'ummaa waan qabuuf Teksas keessa jiraata inni. Achitti wanni godhuu hin danda'a himuu hin danda'a Teksas miti istaatii biraa jiraata sorry. So amma kanaafuu nu narraa fuudhanii hojjetuu irratti qaban sirriitti walisii na hubatanii jecha anumatu xiqqoo beeksisa irratti illee wanni kun naa dhiyaate anaaf qulqullaa'ee isaan bira naa gahu jedheetiin isaan gaafii na dhiyeessan na gaafatan hunda qabaatu qaba jedhee qophaa'aa ture. Amma gin dirqama isaanitti siqee isaanis natti siqanii na dhaganii akka na bira dhaabatanii narrallee fuudhanii akka sheerillee bitanis akka gurguramus akka uummatatti nuun lallaban warra dhageettii qaban. Kun waan kiyyaa miti waan gilli kiyyaa miti anamma waan sheerii bite san bichaan argadha bartirfi. Waa takka yoo baasii har'a baasu kana yoo inni gabii argate dirjitiin kun gadhaabatee waan nama gammachiisa ta'ee ganzaba nama na deebisanillee na deebisuu baatanillee ani akka sadaqaatitti ilaala uummata kiyyaaf wanni kun akka fayyadu. So kanaaf
sheerii akkanarraa bitatan akka irratti naa hirmaatan akka sirritti waan ofiitti fudhatanii hojjetan barbaada. Kun immoo gizee narraa fudhatuun qabu baasii fi xaariin kiyya muluun gizee torba 2024 waan kanaaf biyyatti deebi'e. Gizee torba amatatti laali gara dhibba meeqaatti gara miliyoonaa deema tiraanispoortiin kiyyayyuu herregan. Kanaafuu na bira dhaabatanii narraa fuudhanii yoo ani yaamullee akkanaa dhufanii yoo asii oo'ite addunyaallee ni taqabbalti waan takka bakka takka oo'ite. Kanaafuu natti jabaadhaa narraa fuudhaa wanni kun waan uummata keenya fayyadu jedheetiin irratti yaadnee goonee jedha kanuma baay'ee galatoomaa. Hayyee ulfaatu dhugama yeroo baay'ee wanti dhaadhessanii jedhan yoo karaa qajeelaan waan barbaaddu beekte wanta sani namoonni kallatti waati barbaaddu sana irratti ka'umna qabu waan sanaan si gargaaruu danda'a. Dhaggeeffattoota keenya akkuma dhagaa jirtanii aksiyoonii heeraan hundeessituun aksiyoonii heeraan aadde Hayaat Hamdaa yeroo ammaa kana aksiyooniin heeraan jalqaba irraa kaasee haga heeyyama fixatee haga mana kuusaa qorichaa fi balfa magaalaa Adaamaa keessatti balfa jissu akkasumas balfa bakka ajaa ture bakka hamaa bakka babbadaa ture sanillee qulqulleessuu fi heeyyamas baafatanii bulchiinsa magaalichaa Adaamaa illee akka waliigalan argaa jirtanii dhagaa jirtanii afaan isaanii irraa. Kanaaf nu warroonni biyya ormaa jirru akkasumas diiyaasporaanis namoonni biyyuma kamuu keessa jirru sheerii bitatuun sheeriin isaanii salphaadha. 500 kaasee haga miliyoona 2 jedhu. Isa kana bitatuun haguma dandeenyeen bitatuun dhaabbanni kun dhaabbata miti mootummaati. Cinaa dhaabbannuun waamicha kenna karaa Hayaati kan isinii darbaa jiru jechuudha. Nus isa kana akka gurra keessan ga'ee namoonni hedduu pilaatfoormii garaagaraa irratti aksiyoonii heeran kanaan nama argaa jirtanii. Kanaaf namoonni hubannoo hin qabnee fi jecha ibsa kennuu fi yookaan sirriitti ibsuuf Hayaata sirratti argamtee jirti. Tiimii keessaa bakka buutee jechuudha. Kanaaf aksiyoonii bitachuun yookaan sheerii kana bitachuun akka cinaa dhaabbannu jedhaati. Mee Hayaati gaafiin gabaabseetuma umurraa gaafima gabaabduu si gaafadha. Dhaabbatichi kun miseensota 20 sana namoota amma akka dubbataa jirtu tokko Ameerikaa Texas jira. Kuuwwan biyya jiranii kun asii qofatu jira jechuudha. Osoo biyya kana keessatti miseensa yookaan akkasumas koree keessatti illee namoota biyya kanaa keessaa godhatte dhaabbanni kun asii qabaate bu'aa hin argatu jettee yaadda. Isa kanaafoo wanti itti yaaddanii tan jira. Kanallee carraa kennee turre miknaatum yoo itti ilaalleetiin jennu namni diidamne illee baay'ee hojjalleen baay'ee gana nu hafa. Fiildiin jira, ka gibirna irraattu jira, ka gana nigdii addaattu jira waan adda addaa waan ta'eef miliyoona tokko seenanii biyya alaatiif kenne carraa kana amma biyya keessatti baay'ee nu barbaachisu. Hundeessaa abbaan ammaa kaaraa tokko abbaan seeraa tokko eegaa gara deemtanii hayyama baaftanii hundeessaa ofitti baay'iftanii dubbii isinitti fidaa isin baay'ee nama ragaa jedhee akka gaarii deemaa jirtanii hundeessaa ofitti hin baay'isinaan hin jedhanii nu gorsa warri muuxannoo kanaa qaban biyya alaatiif biyya keessallee. Amma kanaaf garuu nama humna godhatuuf indegana gargaarsa ofirra dalagaa qooduuf yaadallee qooduuf nama biyya alaatiif na barbaachisaa jedhee ijoollee jaratti himnee jara kenna ka hundeessitootatti diiyaaspooraaf namni miliyoona tokko yoo darbuu danda'e sheerii yoo bitatuu danda'e hundeessaa goonaa. Amma gizee fi carraa kenninaa fi jenneetiniin bal'ifne bakka haga nama 10 edhaatu pilaanii qabna alarra. Nuun jiraanne mee gabaabsiiti yaadadhuma gabaabsiiti maal jechuun irra deebiin waan haga ammaa dubbatte keessatti silaa hagana waan kana na barbaachisa wanta jedhuu fi waan hawaasni si beekuu qabu dhaabbaticha kana beekuu qaba jettu. Gabaabsiitii jedhiitii saganticha ni xumura. Baay'ee galatoomii amma baay'ee hatattamaan kan barbaachisu sheeriin kun gurguramuu qaba.
sheerin kun gurgurameetiin iyyootii jedhee hin jedhin alaamaan kenna nu harkaa bada maaliifi dirqama hayyamni kun itti lafaanii nurraa deebi'urra liqatti seennaa gaafa liqaan nigdii jammarre naggaadee gillii taane jecha kiishii kenne annaa tirfi kenne annaa gurgurannee san waan san fixu waan rikaasha bituu widditti gurguruu jalqabnaa jecha akkuma naggaadee atarrafu hojjettu gilla sabii taane jecha amma gin akka mangistii akka uumaa akka nama ofiititti yaadneetiin hojjanna yoo maabaraan wanni kun bitame humna nama baay'eetiin waanuma xiqqoo qabnu naqimi qabnu binnee jenne wanni kun akka mangistii tokkotti akka gargaarsaa tokkotti akka waan adda addaa tokkotti sirriitti uummata keenya tajaajiluu dandeenya jecha. Garuu amma akka kanatti seenne hadaraa yaanni kun akka nu harkaan tabalashaane isinii fi rabbi abdanneetiin uummata keenya abdanneetiin kana hunda goone nu bira dhaabadhaa nu dhagaa yoo isin yaamnullee nu dhiyaadha yoo dhufuu dadhabdanillee silkiin achirra jira ka biyya alaatiif ka biyya keessallee ka biiroollee hin qabna kun immoo kiyya nu qunnamaatii sheerima nurraa bitaa baqqaa waan barbaadan nu gaafadhaatii jecha. Namni hundeessaa ta'uu barbaadan asumarratti natti bilbilaatii na qunnama baay'ee isin barbaada. Ulfaadhu galatoomii dhaggeeffattoota keenya kun hordofaa jirta Oromiyaa Digital Media qophii keessummaa Aadde Hayaat Hamdaa waliin jirra. Aadde Hayaat Hamdaa waliin sagantaa keenya gara xumuruu irra geennee jirra. Aksiyoonii heeraan sheerii bitatuun akkasumas yaadaanis yaada qabdan namoonni yaada garaagaraa qaba. Yaada garaagaraa gorsuu jira waa hedduu jira yaada qabdan hundaan aksiyoonii heeraan bira dhaabbadhaa jedhaati sagantaa keenya kanadhaa yoo Aadde Hayaati waan jettuun qabaanni sagantaa keenya kanadhaa kanumaan goolamna. Galatooma ulfaadhaa baay'ee galatoomatillee ulfaadhu galatooma jedhanii miidiyaa keessanillee. Hayyee ulfaadhu horii bulii deeban jedhaati dhaggeeffattoota keenya kun hordofaa jirtan sagantaa qophii keessummaati qophii keessummaa keenyaadhaa Aadde Hayaati waliin goone kanadhaa kanumaan xumurraa sagantaa itti aanu haga walitti deebiin nagaan nu turaa isiniin jenna. Galatooma ulfaadhu.